Ri'uuf yoo jedhu dukkana tammaata rakkina kuufamee karagaa ulfaata yoo Uyyaadha waan ta'eef namitti kanatu mi'a kana fide jechuudha. Suuqiidha mi'a kana fide kilaasikaalee gochaa fide jechuudha. Achi ani immoo wayi firoon keessa kaa'ee jira jechuudha. Nyaata jechuudha. Inni gubata dheetana isa dhaabsu deeme jechuudha. Achi haramni muddamtee waan margite keessaa mi'a lafatti guure jechuudha. Achi akkas naa jette jechuudha. Dhirsi koo maalidhaaf mi'a makiinaa keessaa fuudha. Maaltu kana hojjettu dhirsi koo makiinaa keessaa fuudha naa jette jechuudha. Akkas ajaa'ibu jechuudha. Egaa birrii yoo ta'e obboloota koo fuudhee dhagaa baanna jechuudha. Uumaan gabaadhaas ni jira. Kana bichaan jechuudha. Fooqitti ollaan baasu be. Fooqitti ollaan baasu kushiinaa naa fidu jechuudha. Achumatti garaajin asii gadi fagoodha ni asirraa fagoodha. Achitti gadi guuree jechuudha lafatti waan bira hin goone jechuudha. Achi dhirsi koo maalidhaaf fuudha makiinaa keessaa ati kaneessa dadhanaan jette jechuudha. Na yaa obboloota koo haramoonni akkasitti sammuu isaanii hin dalagu jechuudha. Hin aarinaas ni ofii kiyya naa baadhu jennee jechuudha. Dhirsi koo maalidhaaf sifaanaa mi'a baataa naa jette jechuudha. Jabaadhaa kushina guyyaadha waan inni fakkaatu agartanii jechuudha. Isaan akkasitti dubbatanii kushina guyyaadha hojii keessa jira diraamaa keessa jiratu agartanii kushina guyyaadha waan inni fakkaatu jechuudha. Kanayyuu mi'a qursii guuree fidne jechuudha. Kan mi'a fidee maal jaarsi koo sifaan nama ajaa'ibu naa baadhu jennee beeku. Naan baanne jechuudha mi'a akkas naan jedhamee Sinjira Abdullah na kuliyo nama tokko barbaade jechuudha. Kuliyo nama tokko barbaada. Maada isaa jechuudha. Maalidhaafi ani birrii matti nu hojjechiifata nurratti irreebu jechuudha. Beri sanis pun lubu keenya kaya keenya bakka bu'u of eeggannoo godha. Lafa hojjetan jechuudha. Wanti hin darbine lafa kanarra hin jiru jechuudha. Waan hundi hin darba yeroodhaan malee. Egal, haramni kana bichaan mana kana keessa wanti nyaanni fide jechuudha. Kana malee iddoo afur dhaabbate jechuudha. Gubbaa lama, jala lama. Amma kana muluutti naqee kan deebisee qulqulleessu guyyaa guyyaan dhaabbatee ana jechuudha. Guyyaa guyyaan yoo qulqulleeffamuu baate waan inni fakkaatu sun beektu jechuudha. Yaa qashtoota koo dingettanii keessanii warri biyya nama hiiktanii
namarratti quba hin qabina namarratti hin dubbatina hojii keessa hojjetadha wala ormaa akka nama godhu hin beektu nama bakka wala nama hin dubbatina hojii keessa hojjetadha karoora mataa keessanii dalagadha nama waa hin jedhina waa jechuun isin barbaachisu namaa jechuudha maaliif yaadu akkuma yaada qabdu namni ati waa jettuunis yaada qabachuudha namni of dagatee biyya namaa taa'u hin jiru ati yaada karoora mataa keetii hojjedhu abbaa dhimmas karoora mataa isaa hojjeta jechuudha kan isa gargaaru nama miti fira isaa miti waaqayyoodha malee jechuudha waan inni Israa'eliif kana ta'e kana garbummaan Fara'oon sin ga'e mayyoomitti daattu mayyoomitti suphee dhooftu sin ga'a saba koodheeni guyyaa tokko jechuudha kanaaf amma nuyinis guyyaa tokko waa'ee biyya keenya waaqayyo furmaata godhutti simmoo darbitanii waan eegatan namaan hin jedhina belo akkasidha kaayyoota nama maraacha wada ganda arabaa keessa namni sin jedhee maraatu jechuudha tarii immoo gadda isaatti nirraafachuudhaaf sirbuu danda'a waan barbaade gochuu danda'a online irra quba namatti hin qabina yaada mataa keessanii hojjedha malee namarratti yaada maddisiisina ani maal keessan jedhani maalaan ta'eeti ati dargamiiti namaaf fakkeenya ta'e malee namni biraa yookiin hanqina nama biraa asoo sin barbaachisu jechuudha dhugaa kushiinaan koo kun hundi kumuluun kushiinaa kooti jechuudha kumuluun nyaanaan qophaa koo warra of hin argine lana waan argitan nani jedhina nani yaafatina arranni keessan kanaan dura akka alangaatti na bu'e ammallee na dhiisne jechuudha ani hojiitu na balleesse malee YouTube immoo kan inni hojjetu jechuudha kun YouTube irra taa'ee hojjetu kun akka bukkee kaayeen viidiyoo hojjedha ani YouTube irra jedhee hojjetu YouTube irra hin oolu hojii nu qabachuudha jireenya nama birritti hin reegina birri YouTube irra dhaqus hin jiru har'a kaatee YouTube baatee har'a birri natti fiddu hin jiru jechuudha birriidhaaf jettee biyya lafaatiin jette haadha kaatee haadha YouTube irraa birri fiddu namni YouTube irraa gara laafee maatii si ta'e akka birri fiddu siif godhu hin jiru birriinis hin jiru birri 50 birri 60 yookiin birri 25 isa yoo nama qabaatte birri 25 san argatta jechuudha yoo nama laayik sheer si godhu qabaatte yoo maatii qabaatte birri 25 san argatta yoo jabaatte sa'aatii guuttatte jechuudha kanarratti birri harma viidiyoo intaani akka kookana sin jettee YouTube irratti waraabdee birri natti fiddu hin jiru jechuudha kanaaf birriidhaaf jetteeti jireenya ishee biyya lafaa maal godhu dhugaa waaqa misgaana waaqaan YouTube irra birri hojjedhee birri hojjedhu mana hin qabachuudha balbala waaqayyo baneelaan qaba waan itti jireenya namaaf kan olaala kunama isaati meeqatti amma gana gola sadii kan ilaalanii fooqee gubbaachuudha gola sadii halkan sa'aatii shaninaa ka'e jechuudha golli sadan kun amma ganaa qulqulleeffama jechuudha isa bilaammoo massasiitu jira keessummaan hin jira laalaami maal jireenya namaa birriidha wal qabsiistu amantii namaas waan hin taane immoo wal qabsiistu mee sammuun keessanii dalagaa Dama soddoma laatan isaa walirratti guuranii ol guuranii jechuudha. Itti caaffaranii hiyyeessi maa nyaata. Hiyyeessa meeqatu manadhaa keessa jira. Hin gargaaran jechuudha. Kan isaanii qofaatti itti guuranii kanumaa ta'e immoo namni mi'a si gargaara ijoollee qommaa mi'a si faana jirti abbaa manaan qommaa makiinaa keessaa mi'a fuudhaa baatee fooqinaa fi baatee kushiinaa fidu achuma qaba